Yoo salafiyyaa jedhee fi yaamne yoo salafii ofiin hin jenne yoo salafii hin dubbanne akkamitti quraana jecha warra salafaas baasee dubbatee fassara abbaa kiyya qaali. Akkamumatti jechummaan salafaa kun yaa akhi akkamumatti itti salphata yaa akhi. Ambara guma duraatan hime namni aqiidaa waasxiyyaa taakka jedhame aqiidaa waasxiyyaa taakka jedhame adisi qabinaas hin jedhe namni aqiidaa kitaabbanaan aqiidaadhaa kana lala kitaabbanaan aqiidaadhaa siimuu deemu kana namni hin qara'in mormii waa'ee salafiyyaa haasa'urraa haa ba'uun siin jedhan baaqi aqiidaa waasxiyyaa taakka ja'a sharif sunnaa lama ja'a usul sunnaa sadii ja'a jadiga kun salafiyyan الندبة الوافية في وجوب الانتساب إلى السلفية ورد ما عرض من الشبهات الخلفية. نمني كتابنا عقيدة قرقدو تنا كتابنا نفيد غنا كيسامت كتاب التوحيد الإمام ابن خزيمة أبو بكر محمد ابن كتاب التوحيد نمني كتاب عقيدة قرقدو تنا هنكرين وهي سلفية الروادبتو هندندو أما اللي عقيدة السلف وأصحاب الحديث إن بيتنا عقيدة السلف وأصحاب الحديث حائية ابن أبي داود أبان كتاب تجار رب رحمة زاغود وچرت واحد دبتان جيچو نمني واي عقيدة خنا هم بين أبدا واي سلف الراسو هندندو أبرو سيقال بويو أفان أورامودا بيت Salafa jechuun kiristaana san hundi qabatee kutee san nangalchu warri salafiyyummaa inkaaru saniin hin deeminaa jennutu. Istilaahatti sahaabaadhaa as-salafu saalih aqiidaa keessatti jenne salafu saalih ummata gaggaarii sahaabaa jennee jiranitu irratti walii galle kana inkaaruun immoo hin taatu. Eenyu salafu saalih الصحابة والتابعين وتابعوا التابعين واتباعهم خنا والرجال قرني اتبوبي كان سلف الصالح جنون لكي خنا متي ايني تكس غدو خنا انجتو تاتي رغان تب غدي سياس باسا اكتلو ماين رتي حاسوان توكو خن كرا اساني ديمون واجب الدرقما ربي داتي تنواجج واتبي سبيل من أنا بيلي أجيبت ما جيت هي كانكون سورة برانا بندا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أصحابة المؤمنين لا نمني ديمي خرا مؤمنتون ديمان كانتين نمني خرا مؤمنتون ديمان ديسي خرا برا ديمي كرام مؤمنون الدمان كامل نوليه ما تولى ونسليه جهنم شوف اللالي الريبون تنان سنيمان يو أهل السنة والجماعة مرمتان سلبياس مرمى يو سلبيا مرمتان طائفة المنصورة مرمى فرقة الناجية مرمى أنا فرقة الناجية أنا سلفي جوز حديث جرى بش أبغي قال كان مو إنكار إنجرت أما اللي قرآن خيساس في دينجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم لا والذين اتبعوهم بإحسان فدياس إنما فسركنا تطبق سيجا كان والذين اتبعوهم بإحسان مثال اللولومتي أين كان مرم جيد علماء الرتن النغاي توكمس شيخ الإسلام تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتز بل يجب قبول ذلك أو اعتز أو اعتز أو اعتز نفس الرتاز dhaabi nurraas dhumte sa'aanteeti. Hamza. Gaaffii adeemsaa. Hamza.
Alfaati hoggoota kana dhage. Alfaatihii fi nama hedduutu wajji haasawee namootan hedduu haasawee kana maakiin irratti hin qabin Hamza. Maakiin irratti hin qabin. mana nullaaqin gaamaama bayaan nullaaqin ustaan dhumte. Maakii maaliif qabdare? Haqan fudhattanii miti. Usteetuma haasawuu jirta. Akkas taanan gaa tafsiiras akka salafni fassareetti hin fassarina. Akka warri bida'aa fassareetti fassaraa gaishee. Obsi sa'aan dhumtee jirti. Erga maqaa kanaa hin hajjibitan taatan alisuunas mormitanii mitire. Mee obsi. Ammoo warri immoo as gubbaa sibira tattaanii waa'ee salafiyyaadhaa kan morman taatan. Daawaa karaa ummata salafa akkan ta'een obsi sa'aan dhumtee Tadi jirti. salafiyyaa qofa mormaan jiru Ali sunnallee mormaa jira. Salafiyyaa qofa mormaan jiru Muhammad Bayaan. Salafiyyaa qofa miti firqaa hunda mormaa jira. Salafiyyaa qofa maa qabatta? Ati obsi Khaalid ni haasoo itaati itti seenta taraa namma ta'eeti. Namootan alfaatihii wajji haasawe keessa. Namni akka malee bazaa badduu haasawe Muhammad Bayaan. Ijoolleen taanilleen xiqqoo yaaltee jirti. Namuma gaafittuu hin gufatin. Muteemiyaadhaa si albaasee miidhagee kanaaf jiin. Caljee ijoolleen taan hanga yaaltillee yaalle duuba obboleessa keenya. Wallaahi. Barcinaa deddeemee gaafumattuu hin gufannee bar gaafii alfaatii gaafatumattuu hin gufannee bar. Waa godhuu eegale hanga uummanni jummata see hifatu takkatti. Daqiiqaa kiyya haasa'uun Daqiiqaa kiyoo si kan deebisee inni malee daawwaa godhis hin jenne. Namni salafan taane kiristaana jee nama kumaa 300 kiristaana godhe duuba namichi kun. Mee rabbi isaa dalaala. Inni salafan ta'in wallaahi summa wallaahi kiristaana. Wallaahi Sa'a Hamza. Anaa miti bani suuratu nisaa. Suuratu nisaa bani. Nisaa baname. Ayya suratu nisaa ayata meeqa Muhammad Bayaan. Muhammad Bayaan. Suratu nisaa ayata meeqa? Hamza. Aboo sagantaa bareedu tan jalaan balleessaa please. Khalid obsi. Mama Bayaan irraa gabbuufne malee sagantaan tun dibatti. Ila amma Hamza ki murki. Maal jettee haroo. Amma laal Muhammad Bayaan daqiiqaa 15 fudhatee yoo dhugaa dubbanne. Osoo amma gaggeeffame kanarratti obboleessa keenya immoo hogguu duraa daqiiqaa 3 fudhatee taraa duraa irratti taraa lamadaa tanarratti immoo daqiiquma 2 fudhate. Taafte san gamana dabarsee taa manaaf kanne akkasii mitire. So wanni kun dhuguma dubbachuuf wallaahi feerii deemaa jira sii galee. Chaalenjiin isaan oofu jiranillee chaalenjii bareedaadha. Humaa rakkoo hin qabu. Ammoo isallee ol deebisaa wal tasgabbeessaatuma akkasitti deemu. Laalessuuti yoo deebifna hin usuu bar yoo usee taa'e barra namni isa buusu hin jiru. Barni usnee bar. Us yoo jenneen banateetiti namni kun hundi kiristaanawii. Mee ammaati kiristaana munnees jala jiru kun kiristaana rabbisu dadda. Ol deebise Hamzaa keenya takka. Ol deebise. Ol deebisaati himaa. Nama kisaa takkaa. Ustaaz Jamaal irraa yaada fuudha. Ustaaz Jamaal irraa tara takkaa dubbatu dhiifamaa wajjin. Yaada manarraa daqiiqaa 2 fuuneetiti isin lamaanii waliin dubbadhu ustaaz. Hafuuraan nuccitee bara. Maal taatan obboleessa rabbii ijaadha. Tokkoffaa akkuma mana walii galattuu Hamza irraa kaasee alfatii akkuma walii galattuun baana isinuman darraa bakka bu'ee Muhammad Bayaan akka wajjaasa yookaan chaalenjii waan kanarratti wajji godhu yoo na ayyamtan jechuun arraba osoo hin ta'e ragaa kitaabaa qofarratti dhaabbannee akka waliinaa sunu fedheeti. Taalfatiidha akkasumatti achumatti dhaabbattee jechuu fedheeti. Inni lammaffaadha ammoo wanni bakka tana keessatti hanga ammaa haasawamaa jiru inumaatu namni yeroo garii haasawuma yaadaatu numa haasawaa bar kuni oduu durii gaaf dur mana barumsan nu haasawisiisan takka bar Jamaal sababni heeysa ba'uu jirta heeysa ba'uu haafi taddo Jamaal nama firatiin haasawa akkana please Jamaal isa tuqo la isa tuqo miti ka to haafi taddo gaa'ee Hamza eega caarraan haa kallitanii haasawa tuqin garuu Tole laa isan tokko laa wallaa hin tokko an nama akkasiiti miti laa maalin jechuu barbaade maalin jechuu fedhe haasawa hanga ammaa daqiiqaa 5 yeroo
sadii kannamee mi daqiiqaa 15 jechuudha. Daqiiqaa 15 keessa aayanni gabaabaan tokko haqaramee fassaramee ni jira. Maal taatan jarana? Ndee? Baranii mee barmaa Fassaree jira adillaa qubtuu fide biraa jira Jamal. Caarraan naaf kannamee namni biraan banatana kaa. Caarraan naaf kannamee mi ittiin fayyadama. Laal namni hoggaa haasahu ayata tokko xiqqoo moggaa tuqee hin beekullee yoo jeebira kutuu gaarii malee yookaan maanumallee ta'u irra kaa'uudha malee kun olaan ragaa fide jenneetuma akkanuma lafa dhinnee bira kutuun sirrii miti. Ammas waan amma dura dabres ta'ee taammaan booda dhufuttis ta'ee wanni nuti barbaannu ayata qur'aanaa ragaa nuu himanii nuu fassaru hadiisa nuu qara'u dhumatte wanni biraan jirtu falsafaa takkan feene. Hamza Jamal Ali kan nafdi dhiibee Hamza. Isme waaw masalafa kan nartu waliin haasofna. Hamza aarii asirrattaan garafee funyaan qabee gadi buusaa dhiisinaaf. Dhiisiif Hamza dhiisiif. No. Waliin dhaggeeffatan wal dhaggeeffatuun deemanii mana rabbashuu deemanii hayi. Khalid sirrii miti. Hamza Mamma Bayaanii fi dhaggeeffadhaa Mamma Bayaanii fi Jamal walittiin isin gadhiisa alfaati qophii isaa haa xumuratu. Isin na eeggadha. Hayyee. Laal walirraa kaaftanii ilkee walirraa gannee yoo feetan waliif isin beellamneetiti riinkii isiniif godhecha keessa wal loltan. Akkaan. Taatan irraa irraanfatinaa gaa sagantaa tan itti fufamu. Irraanfannu tattaatuma nu eeggadha. Alfaatihii fi Khaalidiitu itti deema isin lamaan gaafin isin gaafadha. Alfaatih daqiiqaan isinii haa qabamu moo bilaa huduud akka reefuu sanitti deemtan? Dubbadhu. Qabamuun osoo baatee bareedaan fakkaata. Wanni dubbachuu barbaade. Alfaatihii fi naafi alfaatihii waliin haasa'uun ni haasonya. Wanni Muhammad bayaanirraa gaaf barbaadu kallattiin Hamzaa naaf hin gaafatin alfaatihii naaf hin gaafatin namni tokko naaf hin gaafatina. Gaafii tana alfaatihiif yookaan deebise lakki yookaan irraa itti haa dabru ani isaaf deebisuun danda'u tana lamaan haa dubbatu. Deebisa. Awoo iyyaala wallahi ati iyyaala ati naman taatu. Mamma Bayaanas keessa. Aboo karaa dheeressuu yaanu Imaamuddin Barnaa gaafate. Yoon inni karaa dheeresse naafi alfaatii walitti dabra. Naafi alfaatii walitti dabra yoon inni karaa dheeresse. Mamma Bayaan akkana hin jiru. Mamma Bayaan fudhu. Karaa dheeresse Mamma Bayaan. Usaamamman ni dhageessanii. Obsi mee Khalid obsi. Laal Mamma Bayaan ani akka daanyaatti irra mureetiin namni haasawa arra haasawa keessatti bazabazaa haasawe isa deebisuu hin dandeenye jeebira konnee bara. Ati isaa wajjin haasawuu ni dandeessa. Bakka rakkoon qabu bira dabra naafi alfaatii waliin haasawa. Maal jettan? Nuti immoo daqiiqaan isin haa qabamtu. Daqiiqaa dhiisa. Daqiiqaa dhiisaa rakkoon qabu. Daqiiqaa dhiisaa. Ragaa sirriittanii Naafi alfaatiin akkatti waliin gallama. Mamma Bayaan nu dhiisa. Mamma Bayaan sa'aatiin kan ta'e dhumtee bara. Mamma Bayaan ustaaz akkana godhu gaa. ragaa guutuun isin kennee jira. Rabbi alamin. Mamma Bayaan naaf jedhu takka. Yoo ka daqiiqaa banaa dhiistan taate daqiiqaa 5 bira yookaan daqiiqaa 4 bira namni dabre isin dhaabnaa yaa. Because dheeraa waan hin feene. Ammoo daqiiqaa banaa dhiisne jennee gaa daqiiqaa 6-7 naasoo hin ammaas isin galee. Amma laal isaan lamaan. Naafi alfaatii waa wal dhibnu hin qabnu bara. Isini fakkaate malee karaa dheeraa naafi inni waliin yaanu hin jiru barqaale. Amma kigoonu akka daanyaatti wanta kan isinii laala alfaatii gaafii takka gaafata deebisaa takka deebisa ammallee gaafii takka gaafata deebisaa takka deebisa achi booda qophiin ni dhumatti nama biraatti dabra. Bareeda. Itti deemaa nabda alaa barakatillah deemaa. Bismillah. Bilisa ya Khalid. Aye, Ustaz Alfaati. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Inshallah kallattumaan gara barnaamajaatitti dabarraa achi dura immoo jechuun obboleeyyan kiyyaan jechuu ture isaaniin gabaabsee sii himaa wal arrabsuun hin barbaachisu diinummaan xilaatummaan akka nama tana dura wasana irratti wal lolee nama wal dura ajjeese wal godhuun hin barbaachisu. Kallattii quraana fi hadiisa wanta irra waliigalne irratti haa waliigallu waan san fidanneetuma alaa barakatillaa wal eebbisuudha inshaallah.
akkanan siin jaanaa fi si jidduu maan jiran arra taakkaa wal garre jechuun anumaa fi etummaa nuyi umaanu jidduun jiran islaamummaa waliin nu fide waan kanarratti immoo ragaa quubsaa yoo gama lamaanii walirraa argannu ta'e waliif gallaa akkasiin siin jaa inshallah gabaabdumatti humaanu jidduun jiranii inni lammaffaadha ammoo ragaan akka nama islaamaa muslimaa tokkootitti ragaan waa meeqatu ragaa taha gaafiidha. Galatoomi ammaan tanaatilleen eega yaada kan kee ibsattee gaafii takka gaafatte anillee yaada tokkoo fi lama qaba Ustaaz Alfaati hawaasa kanaafillee naafi siifis taate hawaasaafillee taate hawaasa keenya nama kuma takkaa fi wayitas jala jira naafi Alfaatihii waliin haasa'uun keenya waa'ee salafiyyaa qofaa miti ahli sunnati wal jamaa salafiyyaa firqatun naajiya yeroo nuti waa'ee salafiyyaa qofaa sirraa haasonyu salafiyyaa qofatti hin faaminaala ahli sunnati wal jamaa illee keessuma gaafataa jira inni maquma musammaa jaamu kana tasmiyaa kana gartaa kanuma kallattiin gaafatu deema malee akka maqaa salafiyyaa qofatti narraan faami maqaa ahli sunnati wal jamaatis jira salafiyyaanis jira an fadhu salafiyyan fidaaf fadhuun ahli sunnati wal jamaa fidaaf akka inni kana hundarraa gaafataa jira beekaa wanni hubachuu qabdan sanii achitti nuti wanni asirraa dubbataa jirru kun wal mo'annaadhaa miti lammaffaa wanni naaf hubattan wal mo'annaan keessan jirtu waan isiniif ifa ta'u malee naam mo'ataa fi wacuun keessan jirtu waan isinii ifa ta'u fadhu Alfaatihiin ragaa quraanaa fi hadiisaan amansiisuu danda'a ragaa quraanaa fi hadiisaan isa amansiisuu danda'a numa fudhata isiniifillee ifata laakiin namni waa beeku walitti wacu wal dhaggeeffata waliif deebisa kallattiin osoo hin taane alkallattiidhaan hayyee Alfaatii wanni si gaafadhu ana sumaanuu gaafii biraa osoo hin taane bakka tanatti waan takka wal jidduu dabaruu haateetu jira Alfaatii ahlu sunna wal jamaa'aas salafiyyaas hunda yoo manni fakkeenyaaf salafiyyaa irraa si gaafate ati salafiyyaa dhiistee ahlu sunna wal jamaa'a jettee haasa'uu hin dandeessu hiika waan sanii irratti malee sigalee ammoo background guddoon teenya ahlu sunnaa dhawoo jettan abbaa fi ilmi maqaan tokko abbaa fi ilmi tokko ta'uu hin danda'an yoo maqaalleen tokko ta'e kanaaf kallattiidhaan gaafii inni si gaafatu ahlu sunnaa dhamoo or salafiyyaa lamaan keessaa tokko filatteeti akkasii wajji deemta malee lachuuti wal keessa laaqaa deema jechuun proogiraama balleessu. wal keessa laaquu fi miti laala hamzaa keenya salafiyyaa fi ahli sunnati wal jamaa'aan maqaan kun akka jiru inni ni beeka quraanaa fi hadiisa keessarraa gaafatuu deema malee maqaan kun akka tokko ta'e ni beeka Alfaatii. Hafeete si gaafata inni kanuma feete lachuurraa jee. bar ahli sunnati wal jamaa irraa na gaafatus salafiyyaa irraas na gaafatus akka tokko ta'e ni beeka bar sigaa keessa walaa dhabu malee. walii galle Khalid as deebi walitti adeebinu inshallah yeroo dheerisuun waan qabu dura gaafii teenyatti seenuun dura ati maal jettee fi yaamtaa? ati maal jettee fi yaamtaa? طيب أولن جيف يامو أمانتان تي إسلامنا خربين ناف باسه مكانك يا مسلمة أمانتا إسلامنا هردف إسلامنا مكادين مسلمان مكا صاحب دين أكنا جيت نفيام وعكيدا خيستي أنا أهل السنة والجماعة أنا أهل السنة والجماعة جيت نفيام خلاصة وعكيدا خيستي جتي نعم عقيدان تمال جتيون كان غافة تطاعي على السنة والجماعة جيتين فيام هيا بو غندا عقيدة غافن وصون دقين اندورتي أتي مسلم وغيزي غندا عقيدة دايتي أهل السنة والجماعة دا بر واي اسلامنا في مسلمون ما أصو غافتون تاني خامان تانا عن صفاتي بسومالي واني أتي الراسو ديمتو على السنة والجماعة الرائم يالفاتي لا تهنا نراسة ودي موديس احتمالي دم لا جواب دوتي أنا مسلم أتي مسلمة نعم اتفقنا أهل السنة والجماعة سلفي أهل الأثر أهل الحديث فرقان ناجية وان كان مسميات كان إسلام هيما ما دم هيما ما ميتي جتيا منت غلطو هيما ما رجيتنا هيما ما رجيتنا تيامنا ما كان أنا فيامون maka kana ni fiyamu na yama mada maka kana hunta na fiyamu ni dande ata maka isa mali
نعم مكا كان هندان في ياموني دندين جيبر اتشون خيسا مالي اتي مو أهل سلفية يونين جيس أهل السنة والجماعة يونين جيس برتكما أهل السنة والجماعة جيتين بيام يا السنة والجماعة تيتي فيام ده نعم بريدة إن شاء الله أهل السنة والجماعة جاني فيام النتها وبليس غير خالد أنمانو أهل السنة والجماعة داجي نعم أنا أهل السنة والجماعة بريدة ولي قال أنا سلفي أنا من فرقة الناجية أنا من أهل الأثر أنا من طائفة المنصورة بر هندي في نية مجي أما أهل السنة والجماعة الرأيون أسو ديمتي الكالتي ناسي أما تكتي نتيامة أهل السنة والجماعة هذا أوكي هندني يا مدة أما هندر ويا سونيا أهل السنة والجماعة رأسه وخاندنيو تاكم أنا برتي أما أي برتي أدد تاتوس هم جتي فيام تما أبو أهل السنة والجماعة رأسه ومال تاتن هندي تاكم أهل السنة والجماعة رأسه الفاتي لا هندي توكو يام اللين غافي براتي إتون هندو خنان إفيامنا هيما دا رغاسلا أكس جنة أتيما توكون أهل السنة والجماعة راها هاسوينو أهل السنة والجماعة جاني إفيام نتا جتني من دامي نتاتي أيه خالد جزء أهل السنة والجماعة نتاتي جو سلفيان انتاتو جتان جرو أسمانو نافو بدو حواسن اللي نافو عوبتو أهل السنة والجماعة نتاتي سلفيان انتاتو جتشو غيامتي أيه أهل السنة والجماعة نتاتي أهل السنة والجماعة راها هاسوينو بريدا haasa'irra tan mafeeterra walii galleeti jirra akka amantaa islaamaatitti akka nama muslimaatitti muslimallee isin jettee jirta namni muslimaa waa meeqa ragaa fidata yoon ammoo qur'aanaa fi hadiisa siin jee kana lamaanitti amantamu bar namni tokko ragaa nama gaafachuuf amma misaaliif hamzaa yoon taate qur'aanaa fi hadiisa irra dhaabbata ijmaa'a yookaan jecha sahabaati yoon kaja'u taate nin danda'a jecha sahabaati qur'aanaa fi hadiisa jecha sahabaati ijmaa'a qiyaasa أكنا مسلمات كنا جبسوا والمغرب أكنا مسلمات تي قرآن في حديثا في إجماع قياس إجماع نسونو صابر فصابر وان صابان الرولي قلت تانا ها هم عند براتي هاي أهل السنة والجماعة جاني إفيام هي ما ته قرآن في حديث إجماع قياس خيسا رجا كلتي ناني في الدابيبي وانا ما أنت نسيب دي بس تانا الرابانتي حبيبي أنا يوم خفلي سنتي خفلي سينا إجماع بياني في أكن نقول تجري خفل جرا كسيزن نينتي بدرا ديوات هاي خالد ها أهل السنة والجماعة جاني إفيام ها زاغين نزيد سنين نفت أجيس مكا خنا تسمية خنا رتي رجا قرآن حديث